Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtanii fayyaa keessanii nuti naga jirra alhamdulillah. Bakkuma jirtanii nageenya rabbii isinirratti haa bu'u. Har'a akkaataa dhadhaa itti bassinu isinii qabadheen dhufeen jira. Like dhadhaa micciirraaf ta'u akkamitti akka bassinu wantoota biraatiif illee mataa micciirraa qofaaf miti qabadheen dhufee. Wantoonni as bira argitan kun dhadhaadha. Asitti immoo kan agartan qimceedha xiqqoo isii. Kun immoo kororimaa daakamaadha. Isa kana kororimaa daakamaadha. Asitti immoo kororimaa firee isaa jechuu kan daakamin jira isaati. Kun immoo asitti kosaratiidha. Kosaratii baala ittiin bahisan jechuudha. Himamii dhadhaati. Amma maal goonaa distii keenyatti qabsiisee jira ibidda. Dhadhaa keenya itti goona. Hayya amma distiin keenya ho'ee jira maal goonaa. Suuta jenneetumaan dhadhaa keenya jechuudha. Maaliif haguma isii ka ga'u qopheesse dhadhaa irraa mureetumaan kaawwan dura bassee jira. San booda ibidda xiqqoo irraa hir'isnee akka sirriitti ho'ine haga kun baquuf kanumatti ta'ina. Jira. Amma dhadhaan kun hundi baqee wal gahuuf maal goona akkanuma ibidda jala hir'isne erga inni baqee wal gahuuf hin eegna achi booda immoo waan goonu isin agarsiisa. Kun amma akkuma agartan baqee wal gahee jira, danfaa jira, baay'ee bareeda ta'ee danfaa jira. Amma maal goonaa qimamiiwwan qopheessine san itti goonaa. Jalqaba daakuu kororimaa sana baay'ee ishee xiqqooma ishee hafuurri isaa immoo baay'ee bareechisa. Xiqqooma hin guddisnu itti goona waanuma baay'ee xiqqoo taate kun haganuma itti goona. San booda egaa itti goone maal goonaa qimcee isinitti agarsiisisan illee xiqqooma kun akkanuma qabne harkuma keenyaan waan xiqqoo isii irra firfirsine. Qimcee kana wanti itti goonuuf yeroo dhadhaan gariin maalii huura akkanaa kana wanta adii kana wanta xurii kana ofirraa akka qabu kana akka jala hambifatuuf nu fayyada. Qimcee san yoo irra firfirsine maal ta'amu dhadhaan kun qulqulluu akkanaa ta'e akkuma agartan kana adiin kun immoo bakka tokko wal gahaa. Saniif qimcee fayyadamna. Saniif itti fayyadamaani. San booda maal goona kororimaa haguma dhadhaa keenyaatiin goona jechuudha. Ammasitti kosaratiin kiyya muka baa'ataa muka kana keessaa guureeti baala isaa fidee dhufaa itti kanan jechuudha. Kosaratiin gariin maali waan akka biyyee umuhuuran qabaa yoo san maal gootu gingilchaadhaan irraa dhodhoftu jechuu akka biyyeen sun keessaa jiru. Kun amma maal qabaa mukuma akkanaa kana qabaa. Anama muka kana keessaa guuree yoo itti godhu immoo isin agarsiisa. Hayyee kun keessaa guuree jira. Kosaratii akka biyyaa sanii miti qulqullinni isaa kun tana keessaa kan hunda guuree jechuudha. Amma maal goona kosaratii keenya fennee irra firfirsina. Gogaan isaa waan gurguramuuf gossaniitumaan akkuma jiru sanii gurguran akka kaate. Akka biyyaa balbalaa guuranii itti fayyadamuun hin danda'amu. Hin argamu yeroo iddoo argachuu dhaabuudhaaf. Kun amma akkuma agartan inni adiin gubbaarraa sun maal ta'a jala gadafaa. Qimamiiwwan itti naqamillee jala gadafaa. Dhadhaan amma kun dhadhaan sirriitti baquun isaa kun akkana qulqulluu ta'ee yoo bahuun beeksisaa inni kun argitanii mamma dhadhaan normaalii dhadhaa qulqulluu ta'ee kanaan amma gadi coroorsu beeksisa.
Amma maal goona egaa kanatti goone ibidda jalaa dhaamsaa maaliif istoofiin ho'aa waan ta'eef morga itti bahaa deema jechuudha. Kosaratiin itti godhe itti qoqqoobsiisee waan dhimbiibuuf ibidda jalaa dhaamsee akkanuma dhiisaa san booda dhimbiibuu irratti ilaalla. Kan dhadhaa akkamii akka ta'u kan dura baay'isee waan jiruuf isuma hojii dhimbiibuna. Haga kun qorruuf isa dhimbiibna. Hayyama kun asii kun dhimbiibduudha. Dhimbiibaa guddaan qopheessee asitti kan dhadhaati. Maybe yoo jigeef jedhee maxxashaa jala kaa'ee jira. Kan dura basse isiniin jedhe kun akkuma isa bassisanii bassee amma maal goonaa distiidhaan yoo fuudhena jalaa jigedhee isii tana dhiqee qopheessee isima tanaan kan gubbaarraa suuta akkana goone bismillah. Qulqulluudha jechuudha maashaallah. Maashaallah. Dhadhaa ajaa'ibaati suurata kallee hin qabu kunoo. Akkuma agartan kana dhadhaa ajaa'ibaa ta'ee jechuudha. Amma hafe kana irra deebisee kana kunoo isa hafe jalatti hafe kana kunoo isa kana irra deebisee moora haa akka danfu boosisa jechuudha. Akka inni takattakkiitti sirri keessaa boosisee yeroo dhimbiiba jechuudha. Isin biratti baay'isuun illee kunoo akkana jira jechuudha. Kun isuma san ta'ee meeshaa biraa waan na barbaachisuuf meeshaa biraa kun jala hafa isiniin jedhallee beessi kun agartanii miqimceen jala hambisee dhadhaa qulqulluu qofa gubbaa ol baasee jira. Kanaaf mala kana yoo fayyadamtan immoo isinii dhadhaan keessan qoshashaa isaa xurii tokkochaa osoo hin qabatin dhadhaa qulqulluu akkana ta'e isinii baha. Isallee meeshaa biraatiin waan qopheeffadhuuf kun dhadhaa akkana dhadhaa isaa ajaa'ibaa kan ta'a. Kana ta'a kanaan amma qadaada isaatti godhee yeroo barbaadetti dhadhaa kiyyeetti fayyadamuu danda'a. Isinillee akkana bassitanii mala kanaan yoo fayyadamtan moor isiniifillee salphaa ta'a. Qulqullinni isaallee ajaa'ibaa ta'a. Akka jaalattan abdiin qaba mala salphaa ta'e xaarii tokko osoo hin qabaatin dhadhaa bareedaa urgaa ta'e tokko baffattu. Ani hanga qophii biraatiin isin deebi'utti isin immoo like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo bilbila tuqaa. Wantoota aan hojjedhu hunduu isin bira ga'uu akka danda'an yeroo hundaa yeroodhaan akka isin qaqqaban godha. Kanaaf guddisaa isiniin jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.